Guyyaa har'aa hojii online bareedaa kan namni hundumtiyyuu taanaan itti gammaddan akkasumallee namoonni hundi keessan hojjechuu kan qabdan kiisa keessan keessaa maallaqa tokkollee osoo hin baasin akkasumallee osoo invest hin godhin maallaqa kan irraa hojjechuu dandeessan appilikeeshinii bareedaa tokko isiniif qabadhee dhufeen jira. Appilikeeshinii kana erga viidiyoo kana ilaaltanii eegaltanii booddee akka isin jaallattan shakkii tokkollee hin qabu. Viidiyoo kana warri jalqaba ergaa jirtan kun laayik gochuudhaan viidiyoo kana ilaalaa. Warri maatii chaanala keenyaa hin taanes immoo sabskiraayib gochuun maatii chaanala keenyaa ta'a. Amma kallattumaan gara viidiyoo. Appilikeeshinii kana buufachuudhaaf jalqaba gara Telegram appilikeeshinii keessanii ni deemtu yookiin Telegram keessan keessa deemuudhaan kiyyaa maltiimiidiyaa jettanii haala kanaatiin searchii ni gootu. Search erga gootanii booddee kunoo bakka kanatti isiniif kaa'een jira. Hojii online kana warri hin eegalle ammuma dafaa eegalaa kan jedhu barreeffama jala qaba. Sana booddee maal gootu bakka kanatti bakka qubaan itti akeekeeru kanarratti al tokko tuquudhaan liinkii isaa appilikeeshinii isaa ni buufattu jechuudha. Erga appilikeeshinii isaa buufattanii booddee haala kanaatiin isiniif ni fida. Maal gootu allow ni gootuu fi allow gootaniitu gara fuulduraatti ni dabarsitu. Ani jalqaba buufadhee waan hin jiruuf haala kanaatiin naaf fida. Isin yeroo hin buufannetti maal godhaa akka isin register gootan yookiin emailii keessaniitiin yookiin immoo Google account keessaniitiin akka isin register gootanii seentan isin godha. Google account keessaniitiin register gochuu ni dandeessu. Kana booddee haala kanaatiin yoo isiniif dhufe skip kan jedhu kana gara gadiitiin ni tuqxu jechuudha. Erga haala kanaatiin bantanii booddee maal gootu reediyoowwan garaagaraa dhaggeeffachuu fi viidiyoowwan garaagaraa ilaaluudhaan isiniif kaffala jechuudha. Kun akkuma argitan bakka kanatti reediyoowwan Itoophiyaa keessaa ni jiru. Fakkeenyaaf OBN reediyoo kan jedhu bakka kana jira. Abreehoot reediyoo, Ahaduu reediyoo kan jedhu bakka kana jira. Reediyoowwan garaagaraatu ni jiru. Itiyoo FM ni jira. Reediyoowwan barbaaddan as keessaa filattanii maal gochuu dandeessu banuu ni dandeessu jechuudha. Reediyoowwan isin bantaniitiin isiniif ni kaffala. Gara gadiitti yoo dhuftan immoo bakka kanatti viidiyoo kan jedhu jira. Viidiyoowwan YouTube irra jiran bakka kanatti search gootanii viidiyoowwan YouTube irraa ilaaluudhaan maal godhaa isiniif ni kaffala. Akkamittiin akka ilaaltan akkamittiin akka isiniif kaffalu isinitti nan agarsiisa jechuudha. Kana booddee maal jira bakka kanatti muuziqaa kan jedhu jira. Muuziqaawwan garaagaraa dhaggeeffachuudhaan isiniif kaffala jechuudha. Muuziqaawwan garaagaraa bakka kanatti ilaaltanii search gootanii ilaaltanii dhaggeeffachuu ni dandeessu. Yoo barbaadan immoo bakka kanatti search gootanii baafachuu ni dandeessu jechuudha. Kan biraan maal jira bakka kanatti invitationiitu jira jechuudha. Namoota affeeruudhaan argachuu ni dandeessu. Nama tokko affeertanii USDT 0.1 argattu. Nama 10 affeertanii USDT 1 yookiin immoo birrii 160 ol nama tokko affeeruudhaan yookiin nama 10 qofa affeeruudhaan argachuu ni dandeessu jechuudha. Akkasumallee giivaaweewwan garaagaraa ni jira. Haga $10tti kan isiniif kennu ni jira jechuudha. Akkasumas gara gadiitiin content creation kan jedhu bakka kana ni jira. Isarratti tuquudhaan maal gootu namoonni YouTube irratti yookiin immoo TikTok irratti viidiyoowwan garaagaraa hojjettanii share gootan linkii isaa bakka kanatti paste gochuudhaan maal gootu akka inni isiniif kaffalu gochuu ni dandeessu jechuudha. Kan biraan maaltu jira bakka kanatti mallattoo birrii kan of biraa qabdu jirti. Taaksiiwwan garaagaraatu jira jechuudha. Bakka kana taaksiiwwan garaagaraa hojjechuudhaan kun fakkeenyaaf bakka kanatti taaksii kana yogguu hojjettan koinii 2000 isiniif laata. Bakka kanatti taaksiiwwan garaagaraatu ni jiru. Isaaniin ilaaltanii hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf bakka kanatti follow isaan gochuudhaan TikTok isaanii follow gochuudhaan qofa koinii 2000 argattu. WhatsApp irratti channel isaanii join gochuu yookiin group isaanii join gochuudhaan qofa koinii 2000 argattu. Haala kanaatiin taaksiiwwan garaagaraa ni jira. Gara gadiitiin dhufuutiin illee maal gochuu dandeessu taaksiiwwan garaagaraa hojjechuu ni dandeessu. Kunoo taaksiiwwan hedduutu jiru. Isaan hojjettanii mayyuu irraa baafachuu ni dandeessu jechuudha. Amma gara jalqabaatti yogguun isin deebisu haala kanaatiin erga seentanii booddee maal gootu gara gadaatiin gara oliitiin mallattoo giftii kan qabu yookiin immoo mallattoo kennaa kan qabdu bakka kana jirti. Isheerratti al tokko tuquudhaan maal gootu viidiyoowwan garaagaraa ni ilaaltu jechuudha. Viidiyoowwan garaagaraa yeroo isin ilaaltan maal godha inni immoo isiniif ni kaffalaa jechuudha. Waacha kan jedhu bakka kana jira. Isarratti tuqxanii maal gochuu dandeessu viidiyoowwan garaagaraa ni ilaaltu. Aadsii isin irra fida. Aadsiin isin irra fidu ilaaltanii X gootanii duubatti deebi'uudhaan isiniif kaffala. Mallee gara oliitiin deebitanii maal gootu X gootanii duubatti ni deebitu jechuudha. Kun akkuma argitan koinii 87 naaf laatee jira. Okay jedheen koinii sana maaliin godhan nan fudhachuu. Amma sirrii deebitanii viidiyoowwan garaagaraa ilaaltanii haala kanaatiin fudhachuu ni dandeessu. Amma koinii 4063 nan qaba jechuudha. Amma maal gootu haala kanaatiin erga hojjettanii booddee maal gootu amma fakkeenyaaf bakka kanaatti OBN banuu dandeessu yookiin viidiyoowwan barbaadan hundumaa keessa tokko barbaaduu ni dandeessu. Yoo barbaadan immoo warra kana banuu hin barbaanne yoo ta'e YouTube irratti search gochuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf bakka kanatti amman chaanaalee kiyyaa tek jedheen search nan godha. Haala kanaan ergan kiyyaa tek jedhee booddee search nan godha jechuudha. Inni yoo ofiisaa search godhee naaf fida. Kana booddee kun akkaataa kanaatiin chaanaalee kiyya naaf fida jechuudha.
channel kiyya keessaatii viidiyoowwan barbaadeen ilaalee jechuudha. Kana booddee maal godha fakkeenyaaf hamman akkaataa Telegram irraa qarshiitti ergatan kan jedhu viidiyoo kana barnu yoo barbaade asirratti al tokko click nan godha. Kana booddee maal na gaafata app needs permission to display video over other apps for jedhee haala kanaatiin maal goota permission isin gaafata. Gabaabumatti permission isin gaafata. Permission inni isin gaafatu ni kennituufi jechuudha. Kana booddee permission erga kennitanii fi duubatti ni deebitu. Kana booddee maal godha ads isin irra fide jechuudha. Ads inni isin irra fidu ni ilaaltu jechuudha. Kan inni isiniif kaffalu ads kanaatiin jechuudha. Ads kana erga isin ilaaltanii ads kanaan isiniif kaffala waan ta'eef ads kana ilaaluu qabdu jechuudha dirqama. Kana booddee yoonni ofiisaa of tuqee fuulduratti darbate maal gootu duubatti ni deebitu sin haga sekondiin gubbaa kanarraa xumuramtutti obsaan ni eegdu. Kana booddee maal gootu x ni gootu jechuudha. Kana booddee amma viidiyoo isin ilaalchisuu ni jalqaba. Viidiyoo isin ilaalchisuu ni jalqaba. Kun bakka kanatti akkuma argitan kooyinii 297 naaf ta'ee jira jechuudha. Kooyiniin kiyya dura 463 natti fakkaata ture kan ture. Amma garuu kooyinii 4267 naaf ta'ee jira jechuudha. Kana booddee maal gootu amma viidiyoo kana yoo ilaaluu dhiistanis duubatti deebi'uu ni dandeessu. Kana booddee maal gootu bakka kanatti akkuma argitan new video reward jedhee kooyinii 400 jedha. Okay jedheen bakka kanatti kooyiniin kiyya maal ta'e 4,697 naaf ta'ee jira jechuudha. Haala kanaatiin kooyinii keessan walitti ni qabatu jechuudha. Yoo barbaaddanis immoo maal gochuu dandeessu akkuma jalqaba isinitti hime viidiyoowwan garaagaraa yookiin immoo raadiyoowwan garaagaraa ilaalaa akka inni isiniif kaffalu gochuu ni dandeessu jechuudha. Raadiyoowwan warra dhaggeeffachuu barbaadan bakka kanaatti raadiyoo kan barbaadan ni filattu. Raadiyoowwan sana keessaa tokko isaa ilaaltanii akka inni isiniif kaffalu gochuu ni dandeessu yookiin immoo kana keessa dhufuudhaan maal goona fakkeenyaaf taaksiiwwan tokko hin hojjenna jechuudha. Amma fakkeenyaaf gara gadii dhufuudhaan bakka kanatti like give on Facebook kan jedhu jira. Isarratti al tokko ni tuqxu. Yogguu isin deemtanii like gootan yookiin immoo like gochuu osoo baatanii seentanii yogguu isin baatanillee kooyinii 2000 isiniif ni kenna. Maal gootu bakka kanatti earn kan jedhu jira. Isarratti tuquudhaan gara Facebook keessanitti isin geessa jechuudha. Erga gara Facebook keessanitti isin geessee booddee maal gootu bakka kana tuquudhaan maal goona follow isaaniin ni goona jechuudha. Bakka kana jira follow kan jedhu jira. Follow kan jedhu isaan tuqxu jechuudha. Follow erga gootanii booddee maal gootu gara application'ichaatti ni deebitu jechuudha. Amma gara application'itti erga deebinee booddee maal goona kunoo mallattoo raayitii naaf kaa'ee jira jechuudha. Gara duubaatti deebi'een baalaansii kiyya nan ilaala jechuudha. Baalaansiin kiyya kun akkuma argitan 4697 kan ture 42697 naaf ta'ee ture jira jechuudha. Amma baalaansiin kiyya haala kanaan naaf dabale. Isinis haala kanaatiin taaksiiwwan hunda isaanii hojjettanii maal gochuu dandeessu irraatii argachuu ni dandeessu. Sana booddee maal gootu xumura irratti erga haala kana walitti qabatanii booddee maallaqa keessan baafachuudhaaf bakka persentiitiin isiniif kaa'u kanarratti al tokko ni tuqxu jechuudha. Sana booddee maaliin akka baafachuu barbaadan yookiin immoo maaliin akka baafachuu dandeessan kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Bakka kanatti kun akkuma argitan withdraw today guyyaa har'aa qofa $1,588 irraa withdraw godhameera. Namoonni guyyaa har'aa irraa withdraw godhan namoota 2,202 jechuudha. Walii gala immoo doolaara miliyoona 2 oltu irraa baasamee jira jechuudha. Appilikeeshiniin kun erga jalqabee tureera. Haala kanaatiin karaa baay'ee irraa baafachuu ni dandeessu. Biyya isin jirtan haala kanaatiin ofii isaatii isiniif ni kaa'a. Biyyi keenya kun Itoophiyaadha. Bakka kana Itoophiyaa nuuf kaa'ee jira. Baayinaansiitiin baafachuu dandeenya, peeriitiin baafachuu dandeenya, hederaa kan jedhu jira. Isin yoo barbaadan bakka kanatti al tokko tuquudhaan maal ittiin baafachuu dandeessu kan jedhu jira. Bakka kanatti namoonni osoo karaa kana addinuuf gootan kan jedhu jira. Osoo haaluma kanaas immoo namoonni baay'ee keessa osoo bakka kanatti teelebirri jettanii barreessitan sila gaarii ta'a jechuudha. Sababiin isaas namoonni baay'ee yoo teelebirri jedhanii bakka kanatti barreessan teelebirri addi gochuu waan danda'aniif teelebirri jettanii asumarraan barreessuu hin dagatina. Erga teelebirri jettanii booddee addi ni gootu jechuudha. Kana booddee oktee ni jettu request submitted jedhee jira. Osoo namoonni baay'een teelebirri jedhanii haala kanaan addi kan godhan ta'e namoota baay'eerraa kan ka'e teelebirri illee addi nuuf gochuu waan danda'aniif ishee kanas gochuu hin dagatina. Kan biraan maal gootu gara gadiitti deemtanii dhuftanii karaawwan baay'ee baafachuu ni dandeessu. Peepaaliidhaan baafachuu ni dandeessu. Garuu peepaaliidhaan baafattu yoo ta'e guyyaa lamaatii hanga
guyyaa tokko hanga guyyaa lama turuu danda'a jechuudha. Har'a yogguu baafatan guyyaa lamaan tokko turuu ni danda'a. Karaawwan baafatan karaa baay'eetu jira jechuudha. Akkasumallee Binanceetiinis guyyaa tokko hanga guyyaa lama fudhata, Peeriitiinis guyyaa tokko hanga guyyaa lama fudhata. Yogguu isin withdraw gootan obsaan eeguu qabdu jechuudha. Haala kanaatiin hojjettanii irraa baafachuu ni dandeessu. Waan isiniif hin galle yoo jiraate koomentii jalatti naaf barreessaa. Viidiyoo guyyaa har'aatti akka itti gammaddan abdiin qaba. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan naaf tura. Goodbye.